garuu situ irra jira hojjeta. Inni illee dhiira waan ta'eef kana mara hin beekaa inni illee wajjin gorogortanii garuu irra jirutti si jallaatti gurgura. Kana jechi situ gite baay'ee banaa mira. Baba malee. Akkam ta'e natti kanan gorogoriin kanan baay'ee oolmaa galtanii cabsitanii mataa irratti gasiisa yoo. Ani cabsine. Iskeeti. Maambe wajjin cabsite isillee. Ati maal akka tartaayi? Kuba kabda Firdaus argitee itti jara cabsanati. Jara cabse anu le. Kana isa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota keenya nagaa jirtu. Nageenyi badhaadha. Alhamdulillah ani nagaa jira isiniin jecha. Egaa bubbullee oollee bullee jirra walirraa babbannee jirra. Babbannee baay'ee addaan turree jirra. Rammoo dachaanii walitti dhufneerra. Yaagaa waan addisii qabannee isinii dhiyaanneerra. Biraankii ajaa'ibaa tokko Fooziyaa wajjin hojjechuuf isinii dhufne. Egaa sammuun ammoo haaluma ni beektan jedhee yaada gaa mana keessa gaa shurri jechaa turre Aishaa egaa ankabaa turre kunuunsaa turre sababa kanaaf hagammaa turre. Egaa amma ammoo Aishaa Firdoosaa Fooziyaa wajjin Prank ajaa'ibaa tokko prank baay'ee nama gammachiisuu fi baay'ee barsiisoo ta'ee fi akkasumas immoo namni waa irraa baru hin bara jedhee yaade wayii Fooziyaa wajjin hin hojjenna jennee yaadne. Egaa prank keenya immoo sa'a kana amma ala jirra mooraa keessa jirra. Egaa agartuu mooraa keessa jirra amma mooraa keessa akkuma jirutti asii ol deemnee Aishaa irratti prank ajaa'ibaa ishee wajjin hojjechuu barbaanne. Egaa Fooziyaa illee salaam isiniin jettee gara manaatti ol duunna. Prankiin keenya maal akka fakkaatu haga dhumaatti nu wajjin tura. Hordoftoota keenya kallattiimaan gara Fooziyaatti isin dabarsa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa jirra garagaratti irra deemnee dhufnee jirra. Karammoo firaankii addaa kan qabannee dhufnee irraa firaankii maal akka firaankiin hojjetan xumura viidiyoo keenyatti hojjetara. Egaa rakkoo hin qabu gaa Fooziyaa illee salaam isiniin jettee kallattiimaan gara manaatti ol duunna. Haga dhuma viidiyoo keenyatti nu waliin tura isiniin jenna. Kena dachane walitti dhufnee jirra akka akkuma dura viidiyoo dura isiniin jenne prankiin keenya ni calqaba. Egaa Foozu dhageessa si ani meeshaa ajaa'ibaa kana meeshaa kana babballeessaa jirta laa. Meeshaa kana firiijii maal gootee balleessite? Firiijii maal godhee balleessina? Maal godhe? Firiijii maal godhee balleessite? Firiijii namni hojjeta, talaajaan hojjetu, firiizeriin isaan hojjetu. Talla jamu mal kono walitti dhufnee kuna gaan kushiinaa walii kizama galgala fa'aa ulfeeni. Kushiinaa maal oolta kun televiziyoona jala teettaa televiziyoonii tabalaashee chaanaalii tokko ofirraa hin qabu. Tarii amma kun firiijiilleen hojjetu akkamitti akkana jettaa? Indi firiijii alatti banee wanni godhaa wala sunaan kushiinaa dhaqee buddeena. Firiijii situ tallaajaa keessa gurguramu maal kun firiijii no? Jalati? Jalatti nama deemu gurguree. Maameen firiijii kana banee beeka? Banee beeka maamite simatu banee moo akkam bire? Kana anatti caccabse masutu caccabse. Kana yoo caccabse? Yoo caccabse? Eenyu caccabsire kana? Ani caccabse. Akkatti cabe kana eenyu caccabse mijoo? Fooziyaa kana akkanatti hin caccabsine kana? Maal goota gatarratti? Ciki maani ta'i maal goota gatarratti ciki kun tallaaja waa hojjeta malee waa hojjeta kootu ta'i. Maal ta'e? Ta'i ni asumna ta'i sanana tulala. Maal ta'e beeku? Tallaaja nu hojjetu waa takka nu hojjetu kun bishaan nu keessatti gadi jigera tallaaja hundu baradoo kaduraa ture waa takka nu hojjetu. Maal ta'e? Guyyaa guutuu hojjetaan olle kaleessa hojjetaa hin olle. Bishaan yoo keessatti gadi gamaa rakkoo qabaa miti bishaan keessaa qulqulleeffama. Maal ta'e hin tabaashee moo? Qaata tabalaashee waara tabalaashee. Qorrommoodha. Inde qalaa tabalaashee. Maal tettarte raati? Maal ta'e? Maal hojii sikiti? Ciki maani ciki jetaasha. Ndaalle waa takka waan ta'e maaltu jira? Waan alatti hojjetamu kana guutuu alatti hojjeta. Ol seenee hojjetu waan Fooziyaan hojjetu seeta malee. Tokkoon isaa. Kaana jedhee mee jedhee. Kaana jedhee tolkeen zamana waan hojjetanii beekanii. Ani qalbii kana nana. Kadiriya. Hoosi maami. Kono wajjituma. Isin waa tolchitanii qabatiin tolchitee yettanii fuutanii irra fuutanii itti ol kennitan malee. Laki. Ay, ragaa sitti beekamu. Ati wanni ati beektu tokko jiru. Nyaata deemte maal amma cacatamaayin. Cacatammaa inni dhagee Firdoosaa na dhagee waa takka isin waa'ee cacataa kana keessatti hin dhiphatina.
waan isin yaadessullee tokko hin jiru. Firiijiin tabalaashee jira. Kun caccabee jira. Shamee kana mee waan inni ta'e laa. Kalas kun kana cabeera argeera jedhika. Firiijii dhugaa tabalaashee naana kan jedhu. Firiijiin hojjetu, fireezeriin isallee hojjetu, chaarjaan bakka wannaallee hojjetu, takkatti hin hojjetu. Kana keessa dhani guyyaa. Qalbii firiijii wajjin afa isaan qornoorsiisaa irraallee qoraatti kan dabarsitan. Xiqqii keessatti qoraatti kan dabarsu qomiin laala. Kanaafuu ati maal gotaa kaata miti firiijiin natu laala. Firiijiin qaata jim jedhee tabalaashee laala. Ani maal taate? Laali kun. Maal si shawan nama maal si shawan? Furduus foozee tabalaashee namni biraan tuttu guyyaa namni qe'ee olisiidha. An guyyaa 15 tana malee qe'ee kana oole. Ifaan jira garuu. Kuno ifaan hin jira kuno. Kuno. Ifaan agarta. Anna maal ta'e? Garana ifaa hojjetaa jira. Maal ta'e jechuudha gareen. Maal ta'e gareen. Hojjetu mee isaa hojjetaa rameeshi kun inni agarta. Saaxilaa jala hojjetu mee keessa jira. Kan illee hojjetu kun bishaan keessatti jigala. Isa dhugaaf taatanii garee. Mee nagartu reen hojjetu nagartu maal? Aga meeshaan kanaaf gootaa qabuun beeyta. Fooziyaa amma walitti dhufuun. Fooziyaa dhugaa toora hin ta'e. Dabalaashee Maal ta'e? Eenyu tabalaashis? Eenyu tabalaashis? Maammee tabalaashis? Eeshi firdoosa daare? Simatu hojjetaa mi waan kana? Mijoo simatu hojjetamu akkam? Kana keessa alatti amma fakkeenyaaf mee na dhagaye dhugaa dubbanna taananii alatti kan waa hunda waxiinatu hojjeta. Odda guyyaa 15. Abbootiin mootummaa namaa haasoftaa yoo waxiif namni nutti haasoftaati. Bishaan kana koo badeetanii waa'ee waxii irraa gadi bu'u afaan isaa. Waxii keessa hin barbaadu ani gadi ba'ee hojjetadha. Ani kan jedhu. Ji'a waa hunda natu hojjeta. Marqumaa ganumatti hojjetaa irraa si'anatu marqee fidaa jira. Ati gadi baatee lagarra. Marqallee ati hin hojjetu. Wannuma hundaayyuu isirraa fuutee tolkinnitee ana hojjete taa'amiti amma. Ati maamii yoo waa'ee kanaa keessa beekta. Ati ta'ee timirti beekti? Gwaaje. Timirti beekti yoo jettee Meeshaa jiru. ishee qaama dhugaa keessan ta'uu danda'a dhiisuu danda'a. Taa'ee baay'ee. Meeshaa isaa waa'ee dhagayaa. Si dhugaa aguma 15 takka keessatti gadi jillee paawar baankii illee waan hundi tola ishee jechaan akkana. Televezyiinii nu chaanaalii ofirraan qabuu isin hin jiru. Maali? Chaanaalii ofirraan qabuu televezyiinii nu. Chaanaaliin tokkichi irra jiru maal taate? Maal jechuudha? Irra jiru chaanaaliin tokkichi. Tokko yookiin maamii tabalaashise inumaa immoo firdoosa foozee. Maamii ta'uu nama. Foozee tabalaashise. Waa'ee quraana malee ilaalu. Ati waa'ee quraana malee ilaaltume? Ati bilbila ilaaltaa qubaan qabdu dhiisi firdiyee ta'ee miti. Namni balleessee yookiin maamii yeedha yookiin foozee yaada. Maamii kun dhiigeeti. Waa'ee televezyiinii nama dhiisaa. Firiijiin hojjetu waa tokko firiijiin hojjetu siin jedhu gooti maal taate firiijiin tokkichi hojjetu. Maal taate? Anna maraachuu barbaadan malee firiijii kanaa wajji qalbii akkam beekan beekta. Meeshaa mana kana hunduu keessa jiru keessa banaataa jiru gisee malee nan caqacaqin. Meeshaa mana kana hunduu keessa jiru keessa kan itti fayyadamuu barbaadus kan itti fayyadamaa barbaachisa. Bishaan qorraa kana barbaachisu giseen kun akka ta'e osoo beektan akkam gootan tabalaachisa. Situ keessatti qabaa yuusi jama. Ani moo firiijiin atti tabalaachisee taa'uuseera. Abdii yooti maal beektaa akkana itti firdii gacalli. Us waa'ee kana keessa hin galu. Maal jettanii kana? Kan irrumaayii quban qabu. Foozee maal jettee namanti? Irraa quban qabu hin jedhin. Maal fayyadde? Tokko faasii keessa jallaatti gurgura. Lammaffaa mootu bishaan qorraa maal situ keessa kaasitu keessaa baasa akkamitti hin beeku jechuun dandeettu. Kaaduu tasallee dandeettu. Waan akkanaa ta'an harkaa badee jechuun waan jiru. Garuu kaaduun hin danda'amu. Nagizee maroo waan baasaa walaa kun waan ogushina dalage maree ilmaa mana keessa jiru. Kushiinaa yoo dalagee jetta. Kushiina siidhaan gootee barate maal waan mana kana keessa barate tuttu hidhan jira waan hundaayyuu harkaa situ beeka. Fudhagaa wanciisati si malee namni mana kana keessa laatu jira. Anuutti adaaree. Sibichaa miti garuu situ irra jira hojjeta. Inni illee dhiira waan ta'eef kana mara. Inni beekaa inni illee wajjin gurgurtanii garuu irra jirutti si jallaatti gurgura. Kanaa jechi situ gitee baay'ee banaa mire. Baabaa malee. Akkam ta'e natti kanan gorogorin kanan baay'ee oolmaa galtanii cabsitanii mataarratti gadi Ani dhiisan. cabsine. Isgeeti. Maambe wajjin cabsite isillee. Ati maal akka tartaayyuu. Quba qabdaa firdeessa argitee itti jala cabsanati. Jala cabse annullee. Kana isaan hin cabsine hin beeku. Kanoo.
Power bank jara cabse mi? Annan beeka isa kana. Amma dhuguma rabbii firiijiin hojjetu jaartaati. Hojjetu nagartu sila laan Abbaan biraati mataan dhukkubsina isaatii mana kana keessatti. Hojjetu maal hojjetu eegasin jenna nama tokko laal tokko hojjetu. Kootu laal meeshin inde hin hojjeta hanjiti ixaa jira. Sirati beekana ta'e maal taa'e? Kootu mee laalete ani amala Akkam isin ta'e beeku. xixa kuduraa ni jedhu kuduraa diree kam ta'e xixa. Maal beeku wanti ixaa. Namooti taa'ee tun jira maal xixa ramuu xixa. Kootu ishee dhintanii. Kootu wayii fugattarte ishee mee gattaa egaa. Nu wayii fugattarte. Ashayii kootu. Otura wanti mudata. Maal atiinta? Taa'e maal. Wanti mudata. Maami nu asitti mudataa inni. Abbaan atiinta bakka nama dhiisa. Meeqa na dhiisa Franki sokkuu. Franki. Biraan kida ishee ashayii. Karaanii keessa nama. Atiilee biraan hojjetaa hundi kana. Atiilee beekta. Egaa hordoftoota keenya egaa akka addaan turreen irraa milkoofne irra baay'ee anaa fi Fooziyaan baay'ee irraa milkoofne jirra. Aayishaan isitu dheengadda piraankii jammare. Ani haga ammaa guyyaa 15 piraankii irratti hin hojjedhu jedheen tureyyuu. Egaa piraankii isitu jammare waan ta'eef piraankiin keenya bifa kana fakkaata. Egaa yoo isinitti tole sheer godhaa. Egaa laayik gochuu hin dagatinaa. Maamillee nasiin salaam isiniin jira. Share, like, nugura. Share, subscribe. Laayik Like godhuudhaan jajjabeessa. isiniin jenna Aashaan moota waan itti dhaga'ame nu ibsiti. Isinii ibsiti asuma salaam isiniin jetti. Kalatti mangala Kana Aashaan sola isin uffatee viidiyoo na sirtan. namni ችግር አለው አሶላ ዴት ዳዋንቴ ረኮን ከወታ namni asola Yoomani adda firiijiin piraankiin goota akka bishaan qorraa barbaada qo'amee keessa kaadhuun beektan. kanaafuu anillee yeroo kanatti firiijiin akka si fayyadu waan beekuuf kanumaaf firiijiidhaan piraankisii godheen si galee maamilleen piraankisii godheen. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya. Annagaa jira galata rabbii akkana na aarsanii na gaddisiisanii jiranii baay'ee natti dhaga'ame. Homaa gochuun hin danda'amuun isiniin jedha. Piraankii irratti jammare akkuma isaan jedhan neengada galii irratti piraankii hojjedhe. Har'a maatii guutuudhaan piraankii irratti hojjetanii homaa rakkoon qabu ni kafallaafanii fi beebiin kiyya waliigalee kafallaa isaan hundaa'uu. Anaaf isin Hayyee akka qorratti gargaarsa arrafaa jiraa ciqiciqi isaaniitiin gattare hundaafuu sheer laayik subscribe jechuudha nu jajjabeessaa isiniin jedha. Warri maatii keenya taatan laayikii godhaa warri haaraa taatan immoo sheer laayik subscribe jechuudha. Gara maatii keenyaa koottaa isiniin jenna. Bye bye. Haga viidiyoo. Bye. Bye.